gabado senasa namarare goto taramo kambiya lola ture Oromiyaan gootota ciccimoo duudhaa fi aadaa Oromoon guddatanii lafaa fi seenaa isaaniif aarsaa qaqqaalii kaffalan hedduu qabdi. Eenyummaa isaanii fi kabaja waloo Oromoof qabsaa turani. Eenyummaa Oromoo balleessuuf baroota hedduuf itti duulamaa ture. Lafti isaas saamamaa ture. Eenyummaa biraas dachee Oromiyaa irratti ijaaruuf waggoota hedduuf irratti hojjetamaa ture. Gootonni Oromoo yeroo afaan Oromoo dubbachuu fi Oromummaan yakka ta'etti eenyummaa isaanii eeggachuu fi daangaa lafa Oromiyaa akka kabajamuuf gootummaan qabsaa'uun aarsaa qaqqaalii kaffalaa turani. Qabeenya uumamaa uumaan isaan badhaase warreen saamuuf yaalan ofirraa qolachuun duula kallattii garaagaraan isaanitti dhufe ofirraa deebisaa turani. Warreen duudhaa aadaa fi eenyummaa isaanii balleessuuf yaalan ofirraa ittisuu fi gootonni Oromoo qabsaa'uun wareegamaa akka turan hayyoonni seenaa fi jaarsoliin argaa dhageettii ni dhugoomu. Gootonni Oromoo gootummaan beekamanii fi aadaa fi duudhaan Oromoo akka eegamuuf daangaan dachee Oromiyaa akka kabajamuuf osoo qabsaanii wareegaman keessaa gooticha Abishee Garbaa adda durummaan eerama. Qophii keenyaarraan seenaa gooticha Abishee Garbaa fi dhaloonni irraa maal irraa barata kan jedhu irratti xiyyeeffannee kan siniif dhiyeessinu ta'a. YouTube Orodir daawwadhaa. Subscribe gochuun waliif qoodus hin dagatina. Gootota godinni Horroo Guduruu Wallaggaa biqilchitee qabiyyee lafa Oromoo fi eenyummaa isaaf qabsaa'uun wareegaman keessaa gootichi Baddaa Horroo gootichi Abishee Garbaa adda durummaan ni eerama. Gootichi Abishee Garbaa hidda Oromoo Maccaa Sobbooqaa Horroo keessaa kan madde ta'uu kitaabni seenaa Abishee Garbaa fi gootota Oromoo biroo jedhu hayyuu seenaa Gimbaar Nagaraan barreeffame ni eerama. Gootichi Abishee Garbaa abbaasaa Abbaa Duulaa Garbaa Hurrubaa fi haadhasaa Milkoo Qajeelaa yookaan Dagattee jedhamtee kan beekamturraa bara 1830 akka dhalate ni himama. Gootichi Abishee Garbaa maatiisaaf ilma hangafaa yoo ta'u obbolaa dhiiraa 5 Fandalaalaa Hulloo Dorree Daansee fi Luubaa akkasumas obbolaa dubaraa 2 Qanaatuu fi Bushuu jedhaman qaba. Abbaan Abishee Garbaa Hurrubaa goota cimaa fi qondaala Horroo ta'uun tajaajilaa turani. Gootummaa fi cimina tooftaa waraanaanis beekamoo turani. Gootichi Abishee Garbaa ijoollummaa isaarraa kaasee muuxannoo gootummaa fi tooftaa waraanaa abbaa isaarraa barachaa tureen beekamtii gonfateen leellifamaa ture. Harmeen gooticha Abishee Garbaa Milkoo Qajeelaa yookaan Dagatteen yeroo dheeraaf sochii daldalaa keessatti qooda fudhachaa waan turteef hariiroo dippiloomaasii beekumsaa fi gamnummaa qabdurraa ilma isheef qoodaa turte jedhama. Du'aatii abbaasaa booda gooticha Abishee Garbaa bara 1856tti humnaan aangoo fi olaantummaa seeraa fi tooba gadaa cabsee mootummaan alaa 10 arfan Horroo yookaan Horroo Horritti bu'uuresse. Gootichi Abishee Garbaa keessaan wal dorgommii abbootii duulaa alaan ammoo sochii babal'ina lafaa weerartoota goojjamootaan qormaata jabaa isa qunnamaa ture tooftaa waraanaa ittiin beekamuu fi gootummaa qabuun qormaata isa mudate injifachaa akka ture ragaan arganne ni dhugooma. Mootota xixiqqoo naannoo isaa jiran mootummaa fi bulchiinsa isaa fudhachuu didan dabareen tarkaanfii irratti fudhachuun sirna bulchiinsa isaa keessa galcheera.
mootonni Goojjam lafa mijataa fi qabeenya uumamaa bulchiinsa gooticha Abishee Garbaa jala jiran to'achuu fi haleellaa raawwachaa turanis gootummaa fi tooftaa waraanaa beekamuun isaan injifateera. Keessumaa mootichi Tekla Hayimaanot yookaan Ras Adal Tasammaan, Ras Himarii fi Ras Darasuu erguun lafa qabiyyee Abishee Garbaa weeraruuf duulchisaa turus gooticha Abishee injifannoon akka goolame hayyoonni seenaa fi jaarsoliin argaa dhageettii dhugaanii bahu. Gootichi Abishee Garbaa daandii daldala dheeraa gaanfa Afrikaa Bongaa hanga Maswaatti fuulla'u kanneen bulchiinsa isaa keessa qaxxaamuranis to'achaa ture. Kaabaan hanga laga Mormoritti, kibbaan hanga laga Gibeetti, dhiyaan hanga leeqaan Naqamteetti, baan hanga godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ammaatti bulchaa ture jechuunis hayyoonni seenaa ni dhugoomu. Gootichi Abishee Garbaa sangaa fardeenii bebbeekamoo lama qaba. Isaanis Makoo fi Oofaa jedhamu. Kanarraa kan ka'es Abbaa Makoo jedhamuun akka waamamu ni himama. Sababa kanaanis Abishee Abbaa Makoo, ani dhiise irbaata koo, mucaan garbaa hurruubaa, bakaraan dhudhuubaa, yaa ateetee midhaanii, yaa jeejee fardeenii, Abishee Abbaa Makoo gooftaa maccaashanii jechuun hawaasni naannoo isaa jiraatan gootummaa fi cimina tooftaa waraanaa irratti gooticha Abishee Garbaa qabu ibsuun waan danda'aniin isa tumsuuf leellisaa turani. Goota warra gubbaa makka Abishee Garbaa kan jooman gattara ileema mandara akka dagaa horoo kan hin beekne warra. Gootichi Abishee Garbaa qondaaltota waraanaa olaanoo fi ciccimoo 5, abbootii duulaa 63 fi loltoota fardaan lolan 15,000 ol qabuun nageenya bulchiinsa isaa eegsisaa weerartuu ofirraa qolachaa akka ture ragaan arganne ni ibsa. Qondaaltonni waraanaa olaanoo fi ciccimoo kan gooticha Abishee Garbaaf amanamoo jedhamanii fi seenaa gooticha Abishee waliin yeroo hundaa kan qondaala waraanaa Dagaa Horoo, Dabaloo Gannaa, Abbush Dibaar, Caraanaa Bittee fi Aagaa Dalasaa warreen jedhamanidha. Gootota Horroo qindeessuun tooftaa waraanaa qabuun humna waraanaa warra Goojjamootaa kan Ras Darasuu fi Ras Himariin hoogganamu bakkeewwan hedduutti injifachaa turani. Keessumaa gooticha Abishee Garbaa bakkeewwan akka Diilallaa, Dhakaa Adii fi Odaa Ganjiitti Ras Darasuu injifachuun olaantummaa fi gootummaa waraanaa irratti qabu caalaattuu beekamtii kan gonfate ta'uutu himama. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu? Mootichi Tekla Hayimaanot tooftaa waraanaa fi gootummaan gooticha Abishee Garbaa injifachuu waan dadhabaniif akkaataa ittiin gooticha Abishee Garbaa kiyyeessuun to'annoo isaanii jala galchatan barbaadaa turani. Kunis karaa dippiloomaasii qofa akka ta'ee fi firoottan yookaan mootota xixiqqoo bulchiinsa gooticha Abishee Garbaa jala jiranitti michoomuun injifachuun akka danda'amu hubate akkaataa ittiin hojiirra oolchuun danda'amu wixineeffatani. Mootonni xixiqqoo bulchiinsa gooticha Abishee Garbaa jala jiran kanneen akka Soorii Galaa, Daggalaa Roofoo, Qadiidaan Wandabee fi Jibaat Obbulchoo warreen Goojjamootaa waliin shariikummaa uumuun mi'a fardaa fi warqee gooticha Abishee Garbaa badhaasaa tooftaan itti dhiyaachaa turani. Sababa kanaanis yaa wadaroo qalqala keessaa, yaa nagaroo galgala keessaa, Adal Tasammaan dhufee wal nu qixxeessaa jechuun jibbinsaa fi mormii gooticha Abishee Garbaaf qaban ibsaa ufaatii fi kiyyeeffamuu isaaf haala mijeessaa turani. Faallaa kanaa ammoo diina waloo isaanii irratti duuluu fi gooticha Abishee Garbaa waliin ta'uun hojjechuuf waadaa waliif galanii akka turan ragaan seenaarraa arganne ni ibsa. Mootonni kunneen kakuu galan dabsuun faayidaa waloo dhiisuun fedhii dhuunfaa isaaniif aangoo fi bu'aa xixiqqoof jedhanii gooticha Abishee Garbaa akka kiyyeeffamuu fi tooftaa garaagaraa wixineessaa turani. Dhumarrattis Guraandhala 3 bara 1877 gootummaa fi mootii ta'uu keef warri Goojjamootaa beekamtii siif kennu jedhanii Goodaa Kokoritti gooticha Abishee Garbaa waamanii. Warri Goojjamootaa humna waraanaa ammayyaa yeroo sanaa muskeetii fi saaboo jedhamanii fi kanneen aadaa qabatanii loltoota hedduu waliin Goodaa Kokoritti buufatanii gooticha Abishee Garbaa eeggachaa turani. Akkuma gooticha Abishee Garbaa Goodaa Kokor bakka beekamtiin isaaf kennama jedhametti meeshaa waraanaa isaa lafa kaa'e yeroo ol seenu qabanii harkaan miilla isaa hidhuun kiyyeessanii. Loltoonni gooticha Abishee Garbaa waliin ol seenan hedduunis
achumatti galaafatamanii. Loltoonni Abishee Garbaa fageenya irra jiran hiyyeeffamuu gooticha Abishee Garbaa yeroo baranitti humna qaban hundaan qabsoo finiinsaniin aarsaa qaqqaalii kaffalaniiru. Gootichi mo'uu malee mo'amee hin beekne, ari'uu malee ari'atamee hin beekne harka kennachuuf dirqame. Oliif gadi jedhee harkaan miilla isaa kiyyeeffame eeggachuuf gootummaa isaa mul'isuuf yaalus hin dandeenye. Aduun itti dhiite. Kaayyoosaa osoo galmaan hin gahiin dhaamsa dhumaa illee osoo hin dhaammatiin harka diinaatti kufe. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu? Wayyoo. Taatee fi ta'insi duula goodaa kokor wal kaachisoo fi wal faccisoo kan ture kan namoonni hedduun itti lubbuun isaa wareegame akka ta'es ni himama. Loltoonni gooticha Abishee Garbaa ciccimoo hedduu fi namoonni kumaan lakkaa'amanis galaafatamaniiru. Qondaalli waraanaa Dabaloo Gannaa diinota isaa hedduu eegga galaafatee harka kennachuu diduun lola cimaa booda qaamni hormaata isaa irraa muramee kan wareegame ta'uutu himama. Obboleessi gooticha Abishee Garbaa Dor'ee Garbaas lola goodaa kokorii irratti qaamni hormaata isaa kan irraa muramee fi yeroo dheeraa jiraatus osoo sanyii isaa bakka hin buusiin kan booqate ta'uu ragaan jaarsolii argaa dhageettii fi kitaabayyuu seenaa Gimbaar Nagaraa irraa arganne ni mul'isa. Biyya qabsaa'u goota koobaanni gootuma seenaan kemmoo ba'u goota koobaanni gootuma kaayoo keessan hunda goota koobaanni gootuma dhaloota dhaalchifna. Qayyoonni seenaa fi jaarsoliin argaa dhageettii jedhanitti gooticha Abishee Garbaa deemuu waan dideef horqotaan sangaatti hidhamuun harkifamee gara Goojjamitti geeffame. Guyyoomfamuu isaatti aaree quba harka isaarraa nyaatee fixes jedhama. Bakka Jabalii fi Maxxaaraa jedhamutti hidhamee akka tures ragaan hayyoota seenaarraa arganne ni eera. Kiyyeeffamuu gooticha Abishee Garbaa booda fincila hawaasaa waan sodaatanii fi tasgabbeessuuf buleessa gooticha Abishee Garbaa Fandalaalaa Garbaa mootii horroo taasisuun muudanii. Kunis akka fedhaa fi faayidaa warra Goojjamootaa eegsisuu akka danda'utti kan muudame ture. Fandalaalaan gumaa lubbuu obboleessa isaa fi dhiiga firootan isaa baasuu dhiisee diina waliin michoomuun ergama isaanii raawwataa waan tureef lammii fi firootan isaa biratti tuffinsaa fi jibbinsaan ni yaadatama. Sababa kanaanis Fandiyyoo Garbaa gumaa mootii hin baasne siree mootii yaabdi jechuun hawaasni naannichaa nama seexaa fi quuqama hin qabne jechuun isa balaaleffataa turanii. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu? Wayyoo. Sirni bulchiinsa warra Goojjamootaa sirna cuuccaa fi saamicha irratti xiyyeeffate ture. Imammata qoqqoodanii bituun diriirfameen uummanni Oromoo lafa isaa irratti sirna bittaa alagaa jala gale. Eenyummaa fi namummaan Oromoos irraa mulqani. Oromummaa fi sabboonummaan isaa akka baduuf irratti labsame. Aadaa, seenaa, duudhaa fi sirni waaqeffannaa isaa akka dagatamuuf iddoowwan sirni gadaa fi waaqeffannaa itti raawwataman kan aadaa fi eenyummaa isaanii mul'isu irratti ijaaraa turani. Meeshaalee waraanaa Oromoo kanneen akka gaachanaa, bakara, sangaa fardaa fi goraadeen harka Oromoo irraa baasuun harka isaanii akka galu godhani. Afaanii fi eenyummaan Oromoo ni dhorkame. Bulchiinsa aadaa fi afaan alagaa akka fudhatuuf dirqisiifame. Hadhaa'ummaa sirnichaa ibsuufis hawaasni Horroo Guduruu akkana jedhaa turani. Kan sareen nyaattu nyaanne kan harreen baattu baanne jechuun dararaa fi garaa jabummaa sirnichaan Oromoo irra gahaa tures afoolaan ibsaa turani. Kan koonneen si malee jetti jaalala keen qabamteerti horroo jirta biyya Abishee Garbaa qomoo kiyya si dubbiseen darba. Akka ragaan jaarsolii argaa dhageetti irraa arganne ibsutti gooticha Abishee Garbaa eegga kiyyeeffame gara Goojjamitti fudhatamee marii jaarsolii biyyaan bakka dhaloota isaatti akka deebi'uuf gaafatanis horii 400 gabbara akka dhiyeessan gaafatamanii. Horii gaafataman kennanis gooticha Abishee Garbaa gadi lakkisuu didanii waadaa sobaa ta'uu eegga hubatanii abdii kutatanii. Bakka Jabalii fi Maxxaaraa jedhamutti hidhamee turus fayyaa isaa mormaa gadi awwaalanii mataa isaatti soogidda fiffirsuun Deenii fi gaangoliin rifeensa mataa isaarraa akka qorqan taasisuun gooticha Baddaa Horroo Abishee kan galaafatan ta'uu ragaan hayyoota seenaa fi jaarsolii argaa dhageetti irraa arganne ni ibsa. Bakki awwaalcha gooticha Abishee Garbaa Goojjam haa jedhamu malee bakka kam akka ta'e sirriitti hin beekamu. Ilma Abishee Garbaa
Fitawuraar amanuu Abishee fi ilmi ilma Abishee Fitawuraar wal jirraa amanuu fi ilmi wal jirraa Waaqayyaa wal jirraa firootanii fi hawaasa naannoo isaanii waliin ta'uun hanga bara 1950tti reeffa Abishee Garbaa bakka dhaloota isaatti fidanii awwaaluuf yeroo garaagaraatti yaalanis osoo milkaa'in kan hafe ta'uu ragaan jaarsolii argaa dhageetti irraa arganne ni ibsa. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyuu namoota isaaniif amanamootaan kan fedhii fi faayidaa warra goojjamootaa eeguu danda'an baroota hedduuf uummata Oromoo bulchaa turanii. Sirni bittaa kunis eenyummaa, namummaa fi qannoof qanaatee jiruuf jireenya Oromootaa quucarse. Ilkaan arbaan ilkaan arbaa cabsu jedhama mitiiree mootichi Teklaa Hayimaanot mootota xixiqqoo bulchiinsa gooticha Abishee Garbaa jala jiran kanneen akka Sooriigalaa, Daggalaa Ruufoo, Qadiidaa Wandabee fi Jibaat Obbolchoo fa'aatti michoomuun gooticha Baddaa Horroo Abishee Garbaa kiyyeessanii. Mootonni kunneenis jibbinsa yookaan haaloo dhuunfaa gooticha Abishee Garbaarraa qabaniin akka kiyyeeffamu taasisanii. Tooftaa michummaa kijibaa faayidaan guyyoomsuu fi dhiibbaa xiinsammuu uumuun kiyyeeffamuu gooticha Abishee Garbaaf sababa ta'eera. Faayidaa dhuunfaaf guyyoomfamuun gooticha Abishee Garbaa akka kiyyeeffamuuf haala mijeessanis aangoof kabaja dhuunfaa barbaadanis hin arganne. Eenyummaan Oromoo akka quucaruu fi lafti Oromoo akka saamamu taasisanii darban malee. Gooticha Abishee Garbaa faayidaa waloo kan seenaa, afaan, aadaa fi duudhaa Oromoo akka guddatu hojjetaa ture. Qabeenya waloo Oromiyaa diina irraa ittisaa faayidaan uummataa akka kabajamuu fi diina kokkee qabee jilbeeffachiisaa tureen gootummaansaa bara baraan ni yaadatama. Warreen kiyyeeffamuu gooticha Abishee Garbaaf haala mijeessan warreen eenyummaa isaanii dagachuun biyya isaanii diinaaf dabarsanii kennanii ofiifis ta'e saba isaanii garbummaa alagaa jala galchuun seenaa gurraacha kaa'anii darbanii. Gooticha Abishee Garbaa aadaa, eenyummaa fi lafa Oromoo fi absoo qaqqaalee kaffaluun lubbuunsaa wareegamus yaadannoon gootaa isa madaaluu fi isaaf ta'u osoo hin ta'in baroota hedduu lakkoofsiseera. Ta'us bara 2013tti siidaan yaadannoo gooticha Abishee Garbaa magaalaa Shaambuutti ijaaramee xumurame hawaasaaf ifa ta'eera. Kanaan ala seenaa fi gootummaa gooticha Abishee Garbaa ibsu hojii waliigalaa dhaloota boriif ta'u kan hojjetame hangas mara miti. Firoonnii fi gareen teessoo Abishee argachuu fi fedhii fi dantaa dhuunfaa isaaniif jecha diina isaanitti michoomuun seenaa fi eenyummaa isaaniitti waaroo salphinaa uwwisanii. Seenaa fi eenyummaa lammii isaanii akka badu godhanii faayidaa dhuunfaaf jecha faayidaa waloo Oromoo harka diinaatti dabarsanii kennanii. Kunis dhuma isaanii balleesse. Waan hamaa hojjetaniinis dhalootaan ni yaadatamu. Labannarraas fedhii fi faayidaa dhuunfaa isaaf kan yeroof jecha aadaa fi duudhaa fi eenyummaa isaa kaleessaa dagachuun diinatti michoomuun qabu. Harka diinaattis dabarsee wal kennuun qabu. Yoo dogoggorri jiraatis wal gorfachuun seenaa eenyummaa fi faayidaa waloof qabsaa'uun imaanaa dhalootaa galmaan ga'uuf hojjechuu qaba. Seenaan gooticha Abishee Garbaa gootummaan hanga ammaatti waamamus warreen isa dabarsanii kennan garuu abaaramaa as ga'aniiru. Dhaloota dhufuunis akkasumaan ni yaadatamu. Har'as warreen sobduu, hattuu fi warreen fedhii fi kabaja dhuunfaaf haqa dabsan, warreen ofii beekamuu fi aangoo argachuuf tooftaan beekaa fi goota galaafatanii fi galaafachiisan, warreen aangoo qabeenyaa fi fira jala golgatanii yookaan haala mijaa argataniin nama cunqursan seenaan isaan gaafataatii irraa of qusachuu qabu. Dhaloonni ammaa kunis fedhii fi bu'aa dhuunfaaf jecha waan seenaaf eenyummaa isaa balleessuuf diinatti michoomuu qabu. Waloof hojjechuu fi qabsaa'uun dhaloota dhufuuf galaa kaa'ee darbuu qaba. Haqaa fi dhugaan seenaa, aadaa, safuu uummataa bara baraan akka jiraatuuf qabsaa'uun aarsaa yeroon gaafatu kaffaluuf of qopheessuun barbaachisaadha. Akka dagaa oroo kan beenan warroo goota loltuu dhugaa akka
Safuu keenya gaafa wallaallu sirna gadaa dagannaa. Ofittummaan nu keessatti dagaagaa. Waaroo ofittummaa uffanneerra jechuudha. Kun ammoo akka sabaattis ta'e akka biyyaatti akka walii yaannu nu hin taasisu. Eenyummaa keenya daganna jechuudha. Kanaaf jibbinsaa fi walirratti ka'uu dhiisnee aadaa fi duudhaa wal dhagahuu fi wal kabajuu Oromoo ganamaatti deebi'uun tokkummaa Oromoof hojjechuun barbaachisaa. Kan kootu caalaa yaadni nama biraa dogoggoraadhaa fudhataman qabu jechuun daandii dheeraa nama hin deemsisu. Dhugaa fi haqaan fudhatamummaa kan qabu kan sabaa fi biyyaaf gaarii ta'e irratti mari'achuun walii galuun barbaachisaadha. Oromoon dachee bal'oo Oromiyaa irra jirus ta'e bakka garaagaraa jiraatu gaachana waliif ta'uu qaba. Dhaabaaf dagalee walii ta'uun wal tumsuu qaba. Bakka dogoggorri jiruttis wal gorsaa wal sirreeffachaa deemuun dirqama lammummaa saba'uu qaba. Wal ijaaraa humna walii cimsaa yoo deeme kana keessatti Oromoon hunduu fayyadamaa ta'aa deema. Goota warra gubbaa makka biyyee garbaa kan jooman qaxxaraa ileemma mandaraa akka dagaa horoo kan hin beene warraa. Hanga fedhes homii walirraa yoo qaban waliif diina ta'uu hin qabnu. Diina walootti michoomuun waan waloo Oromoo balleessuuf hojjechuunis eenyummaa keenya daganneerra jechuudha. Qofa qofaa fiignee walii keenya irratti kan kaanu yoo ta'e eenyummaa fi dantaa saba keenyaa dabarsinee kennine jechuudha. Tokkummaa barbaanne afaan irra kan darbe qabatamaan agarsiisuu hin dandeenyu. Kun ammoo hojii qabsoo gootota qaqqaalii kaleessatti wareegaman sana dagachuudha. Bu'aa qabsoo goototaan argamuuf malu gatii kennuu dhabuu jechuudha. Kanaaf qabsoo gootota qaqqaalii kaleessaa itti wareegaman yaadachuun karoora isaanii galmaan ga'uuf tokkummaa keenya cimsachuun barbaachisaadha. Safuu fi duudhaa Oromoo ganamaa akka dagaaguu fi jijjiiramni amalaa akka jiraatuuf hunduu ga'eessaa ba'uu qaba. Gootummaa fi hayyummaa aadaa Oromoof ta'e dhaloota dhufu dhaalchisuuf irratti hojjechuu qabna. Waan gaarii waliif yaaduun aadaa wal tumsuu keenya daran cimsuunis nurraa eegama. Seenaa, eenyummaa fi faayidaa waluuf qabsaa'uun imaanaa dhalootaa galmaan ga'uuf hojjechuun dirqama namummaa fi lammummaa keenya ba'uu qabnaan dhaamsa qophii keenyaati. Sidagachuun seenaan nagaafata yoo lammummaa naanis na laalla. Sidagachuun seenaan nagaafata yoo lammummaa naanis na laalla. Seenaa gooticha Bishee Garbaa fi dhaloonni har'aa maal irraa barata jedhu irratti xiyyeeffannee isiniif dhiyeessine kanumaan goolabama. Waan nu waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophii biraan hanga wal agarruutti nagaan tura. Yaada sirreeffamaa fi deeggarsaa qabdanis nuuf hiruun akka nu tumsitan kabajaan isin gaafanna. YouTube'ii Orodir daawwadha. Seenaa dhaloota dhufu barsiisuuf wal jajjabeessuu fi subscribe gochuun waliif qooduun hin dagatina. Horaa bulaa. Goota koobaani gootuma onni gootuma. Goota koobaani gootuma kan biyya qabsaa'u. Goota koobaani gootuma barrees baraayima. Goota koobaani gootuma seenaan kemmoo ba'u. Goota koobaani gootuma kaayoo keessan hunda. Goota koobaani gootuma dhaloota dhaalchifna. Goota koobaani.